Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Daminaatik. Arras viidiyoo haaraa tokko isiniif qabadheetan jira. Innis akkamittitu akka moobaayilii irraa gara moobaayiliitti wifi share goonudha. Kana amma dhumaatti nu daawwadhaa, hiriyoota keessaniifis share gochuu hin dagatinaadha. Egaa akkuma isin argaatii jirtan kana dhaxxaniitu jalqaba irratti maal gootuni wifi namichi jalqaba maal godhaa inni wifi connect godhatee jiru dhaqeetu wifi cha connect godhataa jechuudhaan silkii isaarraa. Ergaan connect godhatee booddee ammoo maal gootuni dhaxxanii egaa ammaaf interneetitu speedii dhabaati jira. Dhaxxaniitu maal gootuni kunoo dhaqee mobilituuzi isinii banaa jechuudha. Inni connect godhatee jiru jechuudha. Dhaqeetu bluetooth banaa, bluetooth isinis dhaxxanii bluetooth keessan banattu jechuudha. Kunoo laasinitti agarsiisuuf yaalaati jira. Kunoonni ergaa bluetooth isaa baneetti booda ifamaala kunoo xiqqoo bizi jira. Eelaa dhaxxanii erganii isinii baneetti booda maal gootu isinis hin banattu jechuudha. Innis bluetooth isinii bana, isinis hin bantu. Maal gootuuni walitti connect gootu jechuudha. Kunoo kan keessaniif kan saa wal biratti fidee isinitti agarsiisuu danda'ama. Ilaal kunoo ergaa akkasitti connect gootaniiti booddee ammoo maal gootuuni dhaqee immoo maal bana jechuudha. Inni connect godhateeru bluetooth steering kan jedhu kanan banu taanaani connect share isinii gochuun danda'u jechuudha. Kunoo kana open gochuun qaba dirqama. Ergaa as keessaa beeti immoo ilaal kunoo kan namicha hojii walitti fidee sitti agarsiisuu hin danda'a. Ilaal kunoo akkasitti kan keessaniif kan saa ergaa connect walitti gootanii dhaxxaniitu share isinii ta'a jechuudhaani. Egaa kuni isin fayyada yoo password isaa raanfatan namarraa akkanatti share godhachuu dandeessuuni. Egaa daawwattoota koorraaf kana isiniif qabadhee dhiyaadhee amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan tura.